akkana nuyi waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqummaa isaatiin gara jireenyatti nu geessuuf namoota waaqayyo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Gara maalitti nu geessuuf? Gara jireenyaatti dhaan. Ergaan ani ganama kana irratti dubbadhu gara jireenyatti darbii mata duree jedhu. Yookiin immoo gara jireenyatti darbu nama sincinaa ta'uu qabaate gara jireenyatti darbii jedhaani. Irra deebii jedhi. Ameen. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19 kaasee 3 ariifadheen dubbisa. Yesuusitti fufee dhugumaan isinitti ilma ofuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Isuma abbaan hojjetus ilmi immoo akkuma kanatti hin hojjetu. Abbaan ilma hin jaalata ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti hin agarsiisa. Isin akka dinqisiifattanii inni hojii kana irra caaluyyuu isinin isatti agarsiisuudhaaf jedha. Abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu ilmi immoo warra barbaadu hin jiraachisa. Abbaan ofii isaatti omaattuu hin faradu. Firdii hundumaa harka ilma isaatti kenneera malee hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennan. Ilmaaf ulfina kan hin kennine abbaa isaa ilma isaa ergeefis ulfina hin kennu jedhe. 24 kana dhuguma isinitti dubbii koo dhaga'ee isaan ergatti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Ameen jedhame. Dubbii koo dhaga'ee isaan ergatti kan amanu maal qaba? Jireenya bara baraa jedhame. Jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyatti darba malee gara firdiin darba. Maal keessaa gara jireenyatti darba? Du'a keessaa gara jireenyatti darba malee gara maaliin darba? Gara firdiin dhaquu jedhe. Kana rakkinuma ammaa kana baanne biyya Ameerikaa, Chaayinaa, biyyoota gurguddaa, biyyoota maqaan isaanii miidiyaarraa yeroo waamamu namatti tolu. Biyya akkasii keessa ta'u waggaa kuma hedduu jiraanne nutti tola. Waaqayyo garuu jireenya salaba kanarraa dhaala jireenyi itti darbinu tokko akka jiru Gooftaan Yesuus dhaloota bara sanaattis, dhaloota bara kanaattis, dhaloota boriittis isuma kana lallabaa ture. Har'as isuma kana sirriitti lallaba. Warri amantan ganama kanaa kaasee jireenya moofaa keessa, jireenya abdii kutannaa, jireenya du'aa, jireenya mulukkii keessa waaqayyo sin kaasee gara jireenya haaraatti sin dabarsa. Mee nama sin cinaatti garagaliiti waaqayyo akkana sin jedhaa jira jedhaani. Kanaan booddee gara jireenya haaraatti dabarta jedhaani. Ameen jedhiga. Kanaaf bara sana mormitoonni jiru. Mormitoonni sagalee waaqaa, mormitoonni dinqii waaqayyo hojjetu laalanii Yesuus hin ari'atan. Yesuus irratti kaan dubbiin ni dubbatu laalanii kan isa qoran, kaleessa turan, amallee jiru. Waa'ee jireenyaa kan isaanii gala. Kanaaf gara jireenyaatti darbuu inni darbuun jireenyi maali? Namoonni baay'een hiikaa jireenyaa beekan. Meeroo simbinaatti garagale jireenyi siif maalii jedhaani? Namoonni tokko jireenyi dhaabee dhalachuudhaaf, guddachuudhaaf, barachuudhaaf, saamboora gaa'ela godhachuudhaaf, mana ijaarrachuudhaaf, fuudhanii dhalchuudhaaf, saakkanaan booda bakka digirii, pirofeesarii ta'anii, lafa kanarraa beekamaa ta'anii darbuu dhagaa jireenyi kana caalu jiraatanii. Hiikaa jireenyaa namoonni baay'een akkaataa sirriitti hin dubbatan. Namoonni baay'een jireenyi konkolaataadha, jireenyi mana jedhu, jireenyi uffata, jireenyi barnoota, garuu jireenyi isa kana miti. Jireenyi aangoo taayitaa lafarraa ta'e, jireenyi doolaara argachuudha, jireenyi biyya guddatan keessa darbanii jiraachuudha, jireenyi abbaa mindaa hundaa ta'anii jiraachuudha. Isa kana miti garuu jireenyi. Nama si biraa qabini jireenyi Yesuus duwwaadha jedhaani. Maaliif Yesuus ana duwwaadhaa jireenye? Yohaannis boqonnaa 14 ilaaltan lakkoofsa 1 kaasee dargattu ana karaan, ana jireenyi, ana dhugaan kan gara koo dhufu jireenya qaba. Sireen galaan karaa jireenyaa isa dhugaan eenyu jettan Yesuus duwwaa. Namni amma Yesuus qabaanne jireenya dhugaa sana qaba. Fayyina dhugaa qabaachuu hin danda'u. Namoonni baay'een
Jireenyi birrii dhalanii birrii lallabaanu sagala miti jireenyi. Jireenyi du'a garasii tokko jira. Jireenyi salphina garasii tokko jira. Jireenyi rakkinaa garas tokko jira. Inni jireenyi hojjetanii Yesuus. Jireenyi kiristaana rakkina garas jira. Dhibee garas jira. Hiyyummaa garas jira. Uffata garas jira. Dhara argachuu garas jira. Hangoo argachuu garas jira. Abbaa biddaa ta'uu garas jira. Maqaa gooftaa Yesuus ganama kana nama tokko irratti dubbadha. Jireenya kana itti darbii argadha. Jedhaan Yesuus hin aleedhaani. Gara jireenyaatti darbuun hin danda'amu jedhaani. Ameen jedhiidha. Yesuus hin ala makiinaa bitachuun hin danda'ama. Yesuus hin ala barataa ta'uun hin danda'ama. Abbaa foogii gaarii ta'uun hin danda'ama. Nama beekamaa nama furdaa ta'uun hin danda'ama. Yesuus hin ala jechuudha. Yesuus hin ala garuu jireenyi jiru. Ameen. Har'a sikitii tokko sinitti cubbuudhaan nama hojjetu buddeen isa dhoowwan. Namoonni cubbuu hojjetan irratti hin caabii sana jiru. Cubbuu hojjechuun akka nuyi uffanne nu doone. Warri cubbuu hojjetan uffachaa jiru. Warri cubbuu hojjetan nagaa gaarii qabu. Warri cubbuu hojjetanii xooqaa yoo jajjibatanii foolii midhaan sammuu isa tokkootiin. Cubbuu hojjetanii jechuudha. Cubbuun buddeena nu dhoowwate miti. Cubbuun barnoota nu dhoowwe miti. Cubbuun gabaa nu dhoowwe miti. Cubbuun waan inni dhala namaa rakkise yoo jiraate jireenya dhoowwe. Yesuus immoo Maatewos jaarrata akkana jedhe. Ila nyaanni uffanni wanti amma sin argitan kun hundumtuu asumatti hafa. Sagala kan caalu garuu jireenyi jira. Ani kanan dhufee olataa jireenya laachuudha. Harka tolkaas ganama kanaa kaase lallaba yoo dhagageesse yoo dhaga'u baatte sirrattan dubbadha. Guyyaadhaa kaase jireenya haaratti darbita. Jireenya haaratti darbita. Tajaajilli kee jireenya godhata. Hafuurri kee jireenya godhata. Merga keessa raasaa Waaqayyo jireenyatti na dabarsa jedhame. Siniif haa ta'u maqaa Yesuus. Jireenyi Yesuus Kiristoos duwwaadha. Jireenyi ilma Waaqayyoo duwwaadha. Merga keessa lulkaasa wali dhugaan gosini garaa jiru. Jireenyi Yesuus duwwaadha jedha. Gadi Yesuus jireenya kooti jedhame. Akkumatti jireenya kootatti jireenya kusaa dabarsa. Ameen. Jireenyi inni dhugaan Yesuus. Namoonni tokko gaafa rakkinaa gaafa birrii dhaban gaafa riyaa dhaban gaafa iddoo dhaban gara waldaa dhufuraatii akka isaanii himamu iddoo argattaa birrii argattaa uffata argattaa kana argannaan namichi mana waldaatti hin deemu achumaan bada. Yesuus garuu birrii sii kennee si balleessu miti. Miila baadiyaa hammaarraatti namaa gadi kan taatan hammaarraatti akka hojjettan milkoonni kan ta'an Waaqayyo ishii lafaa si dhoowwatee sabaaraa sii laata. Farmatu galle waldaa keessa itti dhalatanii galle hiiki jireenya amma sii galletti maarsi waldaa si nufi. Jireenyi sii gallaan garuu jireenyaaf jecha lubbuu kee aarsaa gari. Warri anaaf jedhanii lubbuu isaanii kennan. Yesuus akkana jedhe isaan lubbuu isaanii oolfatu. Namni baay'een birrii dheetuu lubbuu isaa dhabaadha. Hangoodha jedhe waan lafarraa waan baduuf samii badu kana lafa badu kanaaf jedheetu lubbuu isaa jireenya isaa iddoon daalatti isaa sassaa jira. Ergaan sii dabarsa yoo mandee fudhatte obboleetti jireenyi tokko sii eega. Obboleessa jireenyi tokko sii eega. Birrii dhabdee malee jireenya qabda. Nama dhabdee malee jireenya qabda. Hangoo dhabdee malee jireenya qabda. Mee otti fadhu ani jireenya qaba jedhe qabda gammadee. Ameen. Gammadi jireenya qabda. Warri jireenya hin qabne lafa dhiibanii garaa dhiibanii deemu. Gaafa dhufanii warri hin beeku. Guyyaa manaan warri hin beeku. Nu garguudha. Ameen. Anjir deeman na seete. Ameen. Guyyaa gooftaan nu dhufu hin beektu. Beekas tokko lallalli koo gaaffii ta'a. Maqaa gooftaa Yesuusin hafuurichi si keessatti irra taanani waa'ee nama kanarraa dhiisee waa'ee waaqarraa si ibsa. Waan namni argineef garuu maqaa gooftaa Yesuusin iji kee haa bana. Hallelujah.
ta'anii sagaara laaluudha. Qorumsa keessa ta'anii maleedaa keessa ta'anii waajjira mootummaa keessa ta'anii waldaa keessa ta'anii rakkinaa si ilaaluu miti hiyyumaa si ilaaluu miti warra si ilaaluu miti achuma keessa teesse akka Yohaannis abbaa mul'ataa biyya Faatimoo keessa teesse rakkina keessa teesse ergaa mul'ata baranumaa laaluudha. Mee nama si jina qabiti otumaatti na laaltuu jedhaani sirna darbee digirii caaloo jedhaani ameen jedhila digirii juusan seete ko ameen ameen gara jireenyatti dhaloonni darbitan jirtu lallabni kee kanaan booda kadhanni kee faarfannaan kee teeksi kee guyyaa addaa kaasee gara jireenyatti si dabarsa. Baay'een lallabu jireenyatti hin darban kana Yesuus dubbateera warra fedha abbaa koo raawwatan waan gara jireenyatti darba mootummaa abbaa isaanii dhaala mana dinqii gooneerra raajii dubbanneerra maqaa keetiin dhukkubsataa fayyifneerra warra jedhan odoo hin taane warra jireenya deebotanii jireenya lallabaa turan jireenya faarsaa turan abbaan koo ofirraa isaanii deebisu balbala jireenyaa isaanii saama. Warra garuu jireenya dhiisanii akka barbaadan ta'aa turan balbala dutti cufama ilkaan qabutu ta'an jedha kana jalaa Waaqayyo ganama kana buteessa. Ameen. Meeqa keeraas anaaf jireenyi caala jedha. Ameen. Jireenyi maali dhabeetta Iyesuusin beekuudha. Jireenyi Iyesuusin jiraachuudha. Jireenyi Iyesuusin abboomamuudha. Jireenyi dhugaa hafuudhaan Iyesuusin beekanii Iyesuusin ofirratti moosisuudha. Hiiki jireenyaa sagala maqaa gooftaa Yesuusin jireenya haaraatti si dabarsa. Ameen. Biksi waan tokko reeba nusin hin lallabu. Ameen. Waan gubatee badu hin lallabu. Ameen. Jireenya sitti lallaba. Nama sitti laaqaatti garagale jireenyi caala jedhi. Ameen. Jireenyi foorii caala. Jireenyi aangoo caala. Hallelujah. Jireenyi beekamaa ta'uun caala. Miidiyaa banachuun caala. Harka kee ol kaase. Magaalaa baagaatiya. Guyyaa addaa kaasee ani beeku kuma eegala keessa. Har'a illaa jireenya hiika hin qabne keessa baateetu jireenya hiika qabutti dabartu. Kaleessa jireenya sitti bakkaate waan ati keessa teessu sun wanta biqoote sun jireenya sitti bakkaate jireenya miti garuu inni du'a Waaqayyo garuu ilma isaa keessi erge du'a keessaa gara jireenya salphinaa gara ulfinaa kufaatii gara ka'umsaa maqaa Yesuusiin harka kee ol kaasi ganama kanaa kaaseetti si dabarseera. Ila Waaqayyotti waame gara jireenyaatti harka kee raasime maqaa Yesuusiin gara jireenyaatti darbeera jedha. Maal jette? Ulfina kau insya, malah beri sila teh dua tisir bumi. Makasih kena angkos sih kena dua tisir bumi. Mana mesti yang kita tunggu itu? Yesus kan kejeranya sila teh jerani. Wala kata banan bori jerani. Amin jadi kah? Wando kata beka serkat tinggal itu kawan serkat tum jerani. Bila irian kasirkat tingkam, populasi wajib nalate kasirkat tingkam. Yosin jasa nu kasirlah fulan, jadi haram tu kusira tadi. Mana masih jelas tiga kali itu? Jirenya dah alu jirat jadi. Namun tetap kebun macam ada jirenya kan? Mana gari jalan, mana abang tu ada rakan ada jirenya mana ni? Allah nak pun berbacis. Maafan setan ofitti kaasai. Ana kawan nagaa naa kenne, qabeenya naa kenne, ijoollee naa kenne, makiinaa naa kenne maal barbaada? Kana miti jireenyi irra caalu jira. Jireenya tasitti jiraattu taakku waan hin guutu. Ameen.
Jireenyi Yesuus ilaate immoo jireenya lakkoofsa hin qabu. Dhumni isaa kan hin beekamu. Jireenya bara bara. Amanii ani jireenya bara baraan qaba jedha. Ameen. Jireenya kanatti darbuudhaaf namni waa tokko qaba. Awadha jireenya kanatti nama hunda miti gandara. Otoo baafatu namni jireenya dhabuu danda'a. Towwaddaa deemu namni jireenya dhabuu danda'a. Otoo raatii ta'ee miidiyaan addunyaa kana isa beeku jireenya dhabuu danda'a. Jireenyatti kiristaanni akkaataa ittiin darbu qaba. Akkasumatti miti namni yuunivarsiitii garuu dhabuuf isteeppi baay'ee keessa darba miti jiru. Jireenyatti darbuudhaaf qorumsa baay'ee jira, lola baay'ee jira, habbii kutannaa jira, ari'atama jira, raafama jira, sodaatu jira. Kanaaf egaa Waaqayyo immoo wanti tokko illee dura dhaabachuu akka danda'e warra sattamananii humnaaf haaboo kenneera, milikkita kenneera. Kanaaf jireenyatti darbuun akkamitti danda'a? Bakka faarfannaa duwwaa faarfachuudhaani akkamitti jireenya sanbata torbee galii dhuma bakka akka ittiin sanbate akkasitti dhufuudhaan jireenya gama jireenya takkalatti darbu maal jedhadhaa tama caafni keenya akkanadha. Dhuguma isinitti hima dubbii koo dhaga'ee isaan ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. Gara jireenyaatti darbuudhaaf dhalli namaa waan godhu tokko qaba. Tokkoffaa sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan amanuu qaba. Isa asitti dhageessan amantanii hojiitti hin jijjiirtan taane jireenyatti hin darbitan. Warri kana tootti irraa deebiin makiinaa bitatan xiyyaara oofaa jiru biyya gaarii jiraachaa jiru inni nagaatti qabdu hin qaban gammachooti qabdu hin qaban boqonnaatti keessattu kana keessa hin jiran doolaara qabu cheekiidhaan alta keessaa tamma waggaa 20 dhamaateen arganne 100,000 isaan 500,000 miliyoona tokko tuqaa wayisii kennuu danda'u. Inkiin qaban garuu nagaa isa dhugaa fayyina isa dhugaa keessa isaanii hin qaban. Jireenyi keessa isaanii hin jiru waan jiraatan ittiin fakkaata ittis hin dhaga'ama. Nuyi garuu akka jireenya qabnu hafuurri dhugaa nuu ba'u jira. Sagaleen dhugaa nuu ba'u jira. Innis Macaafa Qulqulluu gara jireenyaatti darbuudhaaf nama sitti qaba. Gara jireenyaatti darbuudhaaf jedha. Sagalee dhageesse hojiirra oolchi jedhaani. Ameen. Waaqayyo kan diinee eebbifamtan kuni sagalee. Selagi kaya kembali sini yang bisa kuni sagalee tidak kaya itu taanaan akkamitti garee maqaanutti dabalu. Ana memberi sindaa baju kamu itu. Hafuura Qulqulluu fi si'ii walitti dhiisa. Daraja waan nyaatu namnaan siraatii gaafataa jedha tokko naan miti. Hin gowwoomin. Sammuun namoota baay'ee shafateera barama. Wangeela waliin nama hirmaa beekte kiiwa itti na argaa naaf dubbata. Anas hin dubbanne silaa inni fan dubbata. Meenuma si jinaatti qabiti jireenya too darbu barbaade ulaagaan jira jedhaani. Innis wangeela dhaga'uudhaa jedhaani. Eeyyee. Mee amma laphee keenyarraa dhageenya wangeela. Gara jireenyatti kan darban jedhe Yesuus. Warra dubbii koo dhaga'anii alatti amanan isaan gara du'aa gamtaan gara jireenyaatti darbuun. Ulfilma biyya lafaallee argachuu barbaadde dubbii wangeelaa dhaga'e. Hangoo dhaaloo barbaadde iddoo mijataa barbaadde wangeela dhaga'e isaaf jira. Kanatti jireenyi hin jiru. Waan digdamii afurirra jira bakki nama isinii dubbise. Namni dubbii koo dhaga'ee alatti amanee gara koo dhufu gara du'aan deemu. Gara isa deema malee gara jireenyaa dhaqa malee. Namni hundumtuu Waaqayyo sin haa eebbisu. As duwwaa miti. As Itoophiyaarra namni hunduu waan wangeela dhaga'ee fakkaata. Baay'een garuu hin dhageenye keessa isaatti fudhan. Jireenyatti kan darban kakuu isaanii kan qabatanii nyaatan warra sagalee Waaqayyo dhaga'anii amananii fudhatan. Amantiin kan dhufu dhaga'uun waan raayee dhaga'uun immoo dubbii Waaqayyoo raayee.
Gaafa dhageenya kunan kooti jennee ofitti godhachuu. Dirqamaa mana raajiin maqaan waamutti eenna taanaan dogoggorree. Hamma waan nyaanne nutti mamutti eenna taanaan dogoggorreerra. Dhaloonni milikkita barbaadu dhaloota hamaadha jedhe gooftaan. Dhaloonni hamaaf garagaraa milikkitaaf dirqii eegaa. Yoo sinitti dubbanne silaa naman tani jechaa ni ture bara sana. Namoonni tokko lakkii gooftaa koo aloona namana sagaleedhaa ergi mucaan koo hin fayyidi wala hin fayyisaa. Nuwame kuumneerra. Maqaa keenya waan nutti dubbatu malee silkii keenya buukii keenya waaqayyo waamee nutti dubbatu malee waan waaqayyo nutti dubbanne nutti fakkaata. Inni faarfatu akkas ta'e inni daasii waldaa akkas ta'e amanaan akkas ta'e. Mee nama sikinaa dinqii milikkita badaan eegin jedhaani. Sawaan si jedhu duwwaa dhagee jedhaani. Ameen. Namoonni tokko tokko cubbuu isaanii akkamitti itti fuubeetu amma waan maqaa koo waamee natti dubbatutti inni isu. Sijjeessanaan. Namoonni tokko tokko yoo amalu dhuguma raajii ta'e dhagaa waan yaadee jiru waan baadhee dhufe baaraa ta'uu dhagaa ta'uu naa argu gahe. Yoo barbaade inni sammuu namaa duuchuu danda'a dinqiidha. Isuma sirrii amma yaadu kana duuchuu danda'a dinqii si fuulduratu jiru. Dhaloota kana dinqii yoo daas raajichaan alaa irratti ta'e san caalan arguu inni hangeessa. Maa beektonni yeroo jedhan waa'ee qurxummichaa guyyaa sadii halkan sadii miti. Daqiiqaa sadii keessa taa'uu hin danda'amu qurxummichi. Asiidii guddaa garaasaa keessa qaba. Aasaa nabaalee sana nama xiqqeessuusa. Achi keessa akkamitti halkan sadii guyyaa sadii mul'atu dinqii miti garaa lafaa keessa bishaan otoo irra yaa'u. Kanaafatti dinqii namaan kennamu. Waaqayyo yoo barbaade gogaatti dirqattu kana muka godha. Lubbuutti godhee jireenya kee dinqisiisuu danda'a. Jechuu dandeessa. Gooftaan akkamitti daabboo namaa fi qurxummii buddeena shanii fi qurxummii namaa akkamitti fidee namoota kuma shan nyaachisu kun gaaffii ni jira. Dinqii barbaadan gochuu danda'a. Mee nama sikinaa barbaade ija isaatiin akkas jedhin qaali. Dinqii yoo barbaade jedhaani. Waaqayyo waan ati hin dandeenye jedhaani. Si argisiisuu danda'a jedhaani. Bakka sammuu kee ilaaluu kan hin dandeenye, iji kee ilaaluu kan hin dandeenye. Wayyoo waan ati hedduu gochuu danda'a waayee. Waan xiqqoodhaan hin madaallu. Hinnoo lubbuu sagalluu kenna jireenyaa. Buddeena waan quuftanii na barbaaddu malee waa'ee jireenyaa sinii galee miti. Jedheen gooftaan mee nama siminaa qabiti. Waa'ee jireenyaa si galeetti moo akkasumaan deemta jedhaan. Namoota tokko tokko namaan jiraatu. Maqaan jiraatu. Maqaan isaanii jalaa tokko amnaan obballeessu maqaan hin bulan. Waa'ee Yesuus gaafa waa'ee mana waaqaa tuqamu garuu yaada ishiitiin dhimma hin qabaye. Wangeelli gaafa tuqamu garuu nuyi dhimma hin qabnu. Yoo namaaf jiraanne namni nuyi jiraannu sun wala tuqame garuu bo'aa bulla. Akka jedhee gara jireenyatti darbuu hin barbaadaa jedhee. Sagalee isaa dhaga'ii amani jedhee. Ulaagaa jalqabaa isa kana jedhanii. Eeyyam. Inni lammaffaa hojii seexanaatiin mormuudha. Warri gara jireenyatti darban hojii seexanaatiin mormuu danda'utu isaan irra jira. Egaa dubbii waaqayyoo waan baay'ee of keessaa qaba. Nagaa qaba, fayyina qaba. Warra dubbii waaqayyoo iddoo keessa kana iddoo argatu. Jireenyatti darbuudhaaf haala seexanaa ta'uu qabda. Boodiidhaaf seexanaa ta'uu qabda. Namoonni baay'ee waldaa gaafa namaa amatu. Fakkeenyaaf itti bisirroo miti. Wangeelli garuu isin bisirroo taa'an hin jedhu. Mee nama si biraa galu akka maamota mun bisirroodha jedhama. Kami bayi turun apa be? Waaqayyo jireenya bara-baraatti nu galchuudhaaf hojii seexanaatti morme. Hojii seexanaa immoo jibbuu, hadheessuu, qooduu, balleessuudha. Namoonni otoo wangeela tajaajilanii jibbanii, otoo wangeela tajaajilanii ammeessanii isaan akkasii kana jireenya hin qabdaniidha. Hojii seexanaa warri hojjetan daba beeliyaa. Hojii seexanaatti yoo mormine qofaadha gara jireenyatti kan darbu.
asii keenyaan hojiimoo seexanaa hojii biyya lafaa keessa jiraanne gooftaan jireenyatti na dabarsa yoo jenne obsumna. Adaraa keessa narraa mina Yesuus gooftaan fixaan jira. Waajjira keessa jira. Lafa daldalaa jira. Lafa barataan itti baay'atu jira. Waldaa keessa jira. Hojii seeqanaa lafa baay'ee jira. Hojii seeqanaatiin gaafa maamadu nuyi mucaa warra jiraatuuti. Ilma jireenyaa seexanni jireenya hin qabu. Kanaaf dhala namaa jireenya dhoobu. Gaa'ila diiga, mana diiga, iddoo aarsaatti ari'ata, waldaa keessa ari'ata, hin gowwoomsa. Hamma dhaqxee achitti sana gootu asii kanan gootu jedha. Maarran galtee hin maraattee birrii kee kennita. Hin maraattee yeroo kee kennitee dhattee kanatti ta'edha. Jireenya jalaa fuudha. Harka kee ol kaasi. Maqaa gooftaa Yesuus beekumsatti dheeffate, namatti dheeffate, birriitti dheeffate, akkasiin gowwoomsine, jireenya akkasiin dhoowwine, humna du'aa ka'u Yesuus wanta jireenya fakkaatee jireenya hin taane guyyaan dhagaasee mana keetii gadi baaseera. Jireenya keerraa gadi baaseera. Tokko sababii haadha warraa isaaf jireenya dhabaa jira. Sababii obboleessaa, sababii hiriyaa, sababii ollaa, sababii namatti qabameef jireenya dhabaa jira. Seexanni akka lapheen namichaa jabaa akka dhiifama gochuu hin dandeenye laphee isaa qabatee warri isaa galuu hin dandeenye isaa namaaf lubbuu namaa dhiisuu hin dandeenye amma isinitti hima abala balu siin hin jenne malee jireenya bara baraan qabduuti. Ngeelan nuun jedha warri namaan dhiifne isaaniif hin dhiisedha. Maal jedha isaaniif hin dhiisu. Meera masjidinaatti garagaleeti adaraa kee waan natti naa dhiisii jedhaani. Tokko amma dhibee namoota baay'ee tuttuqaa jira. Namni gaafa dhukkubni isaa tuqamu yookiin madaa isaa tuqamu ni iyya. Isa akkana badaamee nu jechisiisu nan beeku. Jireenya itti darbuudhaaf garuu hojii seexanaa mormuu qabdu. Seexanni gaammoo hammeessaa, hadheessaa, jibbaan guutamaa waan nama jaalatu fakkaata. Jireenya itti fakkeessa kaa sirba keessa kaa'e xuraa'ummaa keessa kaa'e jireenya harkaa fuudhee namni baay'een akka birriin harkaan banne jireenya harkaa banne uffanni isaa jalaan banne jireenyi jalaa baneera. Tajaajila muuxannoo qaba tajaajilli jalaan banne jireenyi jalaa baneera. Harka kee lamaan ol kaasine guyyaa har'aa ganama kanaa kaase yaa abbaasiin kadhadha gurra na dhagaa jiru kanaaf hamma maqaa Yesuusiin jireenyi caalu harka isaanii haadha. Ameen jedhi baala harka kee jireenyi caalu haa galu. Mana kee keessa jireenyi caalu haa galu. Namni obboleessa isaa jibbaanii Waaqayyoon nan jaalladha jedhu inni gara jireenyatti odoo hin taane gara du'aatti darbee jedha. Ergaa Yohaannis 3:14. Namni obboleessa isaa jibbuu gara du'aa deemaa jira. Namni tarii ammaa nama jibbee aangootti ba'a. Nama jibbee birrii kennee isa tokko hiisisee isa tokko immoo ol kaasuu danda'a. Isa tokko ammeessee isa tokko maqaa gaarii kennee fi nama biratti jaalatamuu danda'a. Wangeelli keenya garuu immoo akkanidha. Namni obboleessa isaa jibbaanii fakkeessa jira garuu inni sobduudha. Gara du'aatti deemaa jira. Amma bara kana dhuguma nama birrii qabu jaalatamu.